Welcome to our channel. Baga gara channel keenya dhuftanii kaayyoon channel kanaa Ingiliffa karaa salphaa ta'een isin barsiisudha. Karaalee Ingiliffaas ta'e afaanota biraa salphaan itti baratan keessaa inni ijoo kan ta'e namni tokko jecha wayii yookiin hima wayii if gaafatee akkamittiin Ingiliffaadhaan immoo dhaamsa kana dabarfachuu danda'a kan jedhudha. Akka fakkeenyatti kan ilaallu yoo ta'e namni wayii yoo nutti kijibe yookiin yoo nu sobe hin sobiin jennee akkamittiin Ingiliffaadhaan ibsachuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'e akka fakkeenyatti jechuudha. Don't lie jennaani. Don't lie. Hin sobiin jechuudha. So keessumattuu kutaan irraa kun kan irratti xiyyeeffatu jecha don't jedhutti yookiin immoo don't jechuun hiikaan isaa hin jechuudha yookiin wanta tokko hin raawwatin. So don't itti fayyadamne akkamitti ergaa sammuu keenya keessa dhufu tokko dabarfachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. So viidiyoo kana hamma xumuraa erga hordoftan booda fakkeenyota nuti kan nurratti hundaa'uudhaan isin immoo fakkeenya mataa keessanii ijaaruudhaan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaadha. Waanuma hundaafuu itti seenne tokko tokkoon haa ilaallu. Akka fakkeenya jalqabatti kan ilaallu namni wayii yeroo hunda nama alaan alu yookiin nama if jibbee akkamitti wanti akkasii ta'a akkamitti wanti akkanaa ta'a jedhee aaruu wayii yookaan arginu ta'e akka inni wanta akkasii sanirraa dhaabbatuuf ergaa dabarsuu yoo barbaanne akkam jenna jechuudha. Ingiliffaan akkam jenneeti akka dhiisu goona waan san. Don't nag jennaan jechuudha. Don't nag. Nag jechuun alaan aluu jechuudha. So don't nag jechuun hin alaan alin yookiin ifin nyaatin jechuudha. Namni wayii gaafii yoo isin gaafachuu baay'ise nan gaafatin gaafii jechuu yoo barbaadan immoo don't ask jettaniin jechuudha. Don't ask. Don't ask jechuun hin gaafatin jechuudha. Deebisuu yoo barbaanne hin gaafatin jennaa jechuudha. Don't ask. Nama booyaa jirutti yoo dhufne immoo akka inni hin boonye yookiin akka namni sun hin boonye godhuu yoo barbaanne don't cry jennaani. Don't cry. Hin boo'in jechuudha. Nama waa kadhatu yoo agarree akka inni hin kadhanne itti himuu barbaanne don't beg jennaani. Don't beg. Beg jechuun kadhachuu jechuudha. Namni wayii kan fiigu yoo ta'e osoo hojii deemtanuu hin fiigin jechuu yoo barbaadan immoo don't run jennaani. Don't run. Asirratti don't run jettanii ibsachuus hin dandeessan garuu t kan jedhu t kana saayilantii godhuutu irra bareedaadha. Don't run jennee jechuudha. Yeroo hundaa waa'ee don't yeroo fayyadamnu t saayilantii goona hin dubbisnu jechuudha. Yoo dubbisnes ergaa inuma dabarsa garuu t yoo saayilantii goone yookiin immoo dho'isine irra bareedaa ta'a. Akka fakkeenyatti don't run jennee jechuudha. Don't run jechuudha. Don't run jennee jechuudha. Nama wayiitiin hin utaalin jechuu barbaanne immoo don't jump. Don't jump jennee hin utaalin jechuudha. Namni wayii akka haasawa dhaabu yookiin akka hin dubbanne yoo ajajatti dabarsuu barbaanne don't talk. Talk jechuun haasawa yoo ta'u akka inni hin haasofne godhuudhaaf immoo akka inni hin haasofne ergaa dabarfachuu barbaanne don't talk jennaan jechuudha. Don't talk. Hin dubbatin yookiin hin haasa'in. Namni wayii isinin eegaa asumatti isin eegaa yoo isinin jedhu Ingiliffaan immoo nan eegin yookiin immoo hin eegin jechuu barbaanne don't wait. Asirratti nan eegin jechuu barbaanne immoo don't wait me. Me gama duubaatiin itti idaana jechuu waitii boodaan mi yoo kan idaanu ta'e nan eegin jechuu ta'a. Hin eegin jechuu barbaanne immoo akkasumatti don't wait jennaa jechuudha. Hin eegin. Nama ariifatu yoo argine akka inni hin ariifanne itti himuu barbaanne don't rush jennaani. Rush jechuun ariifachuu jechuudha. So akkan ariifanne itti himuudhaaf don't rush jennaan jechuudha. Namni tokko immoo abdii kutatee waan itti jiru yoo kan dhiisu ta'e akka hin dhiisne yookiin akka hin dhaabne itti himuu yoo barbaanne don't quit jennaani. Don't quit osoo hin taane quit jennee dubbifna. Don't quit jennaan hin dhaabin yookiin hin dhiisin wanta itti jirtu tokko. Nama if tuulu yookiin if jaju akka malee if jaju an nama akkasiiti jedhee nama if dhaadu wayii yoo kan argitan ta'e akka amala san dhiisu itti himuu kan barbaannu ta'e akkam jennaani. Don't brag. Don't brag jennaan jechuudha. Brag jechuun if jajuu yookiin immoo if tuuluu ta'a jechuudha. Nama sirbu wayii agarree akka inni nuti hin sirbine yookiin akka inni hin faarfanne itti ajaja dabarfachuu barbaanne maal jenna? Don't sing. Sing jechuun faarfachuu yookiin immoo sirbuu ta'a. So akka inni nuti hin sirbine yookiin immoo hin faarfanne wayii yoo kan barbaannu ta'e
don't sing. Don't sing jennaan jechuudha. Hin sirbin. Hin himin jechuu yoo kan barbaannu ta'e akkam jenna don't tell. Don't tell. Hin himin. Asitti immoo namni wayii tokko yoo kan yeroo nutti haasa'u sagalee ol kaasuudhaan akka nama aaruu fakkaatee yookaan nutti lallabee yookiin sagalee ol kaafatee nutti dubbatu bifa aarii qabuudhaan kan nutti dubbatu yoo ta'e don't yell jennaan jechuudha. Don't yell. Hin iyyin. So asirratti iyyansi kuni isa aariidhaan namni sagalee ol kaasee sitti dubbatu jechuudha. Yell jechuun isa sanii. Scream jechuun immoo isuma iyyuu yoo ta'u iyyansi screamidha immoo namni yeroo rifatu yookiin immoo yeroo balaan irra ga'u dirmachuudhaaf yookiin immoo gargaarsa namarra barbaadaaf kan iyyu scream jedhama. Inni kun immoo isa namni nutti aaree sagalee ol kaasee nutti dubbatu yell jedhama jechuudha. So haala san keessatti wanti nuti jechuu dandeenyu don't yell. Natti hin iyyin jechuu barbaanne immoo isuma kana gama duubaatiin me itti daana. Don't yell at me. Natti hin iyyin jechuudha. Asitti immoo namni wayii hojii wayii osoo qalbii itti deebisnee hojjechaa jiru hafuura dheeraa wayii kan baafatu yoo ta'e hafuurri yeroo dadhabbiis ta'ee yeroo aaraa yeroo rifaatu kan baafatamu jira. Sigh jedhama inni suni. So akka inni hafuura san nutti baafataan ollee jechuu barbaanne don't sigh jennaa jechuudha. Sigh kan jedhu kana sagaleedhaan isin dhageessisuudhaaf sagalee as deemtu kana dhaggeeffadhaati kan itti aanutti deemna. So sigh jechuun sagalee dhageessan kana. So yeroo tokko tokko nu jeequu waan danda'uuf so nutti hafuura san hin baasin jechuu kan barbaannu ta'e don't sigh jennaan jechuudha. Namni wayii viidiyoos ta'e wanta TVs ta'e wanta laalamaa jiru tokko akka inni ilaalle akka dhiisuu yookaan itti himu barbaannu ta'e don't watch jennaan jechuudha. Don't watch. Hin ilaalinii jechuudha. Namni wayii yookaan yeroo waa dhuguu yookiin immoo waa nyaatu sagalee dhageessisu yookaan ta'u ta'e akka amma fakkeenyaaf sagalee dhageessan kanatti jechuudha. Maal jennaani? Don't slurp jennaan jechuudha. Don't slurp. Sagalee kana hin dhageessisinii jechuudha. So akka inni sagalee sana osoo hin dhageessisne nyaatu itti himuu keenya jechuudha. Don't slurp jennaa jechuudha. Namni wayii yeroo baay'ee yookaan waan isin dubbachuu deemtan ta'e waan biraas isin dura tilmaamee kan isinitti himaa oolu ta'e akka inni hin tilmaamne itti himuudhaaf don't guess jennaan jechuudha. Don't guess. Don't guess jechuun hin tilmaaminii jechuudha. Asitti immoo namni wayii bifa aariitiinis miti bifa akka reefu jennetti bifa aariis osoo hin taane dirmachuu yookiin immoo gargaarsa namarraa barbaaduudhaaf yeroo sodaadhaa kan iyyuu san osoo hin taane iyyansa yeruma haasa'u sagalee ol kaasee iyyuu yoo ta'e akkanumatti noormaalii jechuudha. Akka inni sagalee ol hin kaasne itti himuu yoo barbaanne don't shout jennaan jechuudha. Don't shout. Hin iyyini sagalee kee qaqqabii jechuudha. Akka isin duraa wal hin dhoofneef jechuudha. Jechi iyyuu jedhu hiikaan isaa iyyuu kan jedhu sadii hanga ammaa kan laalle. So shout kan jedhu aaras osoo hin taane akkanumatti namni sagalee ol kaasee kan lallabu yoo ta'e yeroo haasa'u shout jennaani suni. So akka akkasin goone itti himuu barbaanne don't shout jennaani. Yell jechuun immoo yeroo namni sitti aaru sagalee ol kaasee fuula sitti guuruudhaan kan sitti iyyu sun yell jedhama. Akka sittiin iyyine ergaa dabarfachuu barbaatte don't yell jettaani jechuudha. Inni biraa kan nuti ilaalle gosa iyyansaa keessaa scream kan jedhudha. Don't scream. Kan namni scream jechuun iyyansa yeroo namni tokko balaan wayii irra ga'u akka namni isaaf birmatu iyyinu jechuudha. So sun scream jedhama. Gara qabxii keenyatti yoo deebinu namni tokko akka meeshaa mi'a yookiin qodaa keessan akka hin tuqne yookiin waan fedhe akka hin tuqne ajaja dabarfachuu barbaadan don't touch jettanii jechuudha. Don't touch. Hin tuqinii jechuudha.
Isuma kana deebistanii nan tuqin jechuu kan barbaadan ta'e me itti da'uu qofaa jechuudha duubaan. Don't touch me nan tuqinii yoo isa hin tuqin jechuu barbaadan immoo jijjiirtanii him kan jedhu itti dabaluudha. Don't touch him isa hin tuqinii. Nun tuqin jechuu kan barbaannu ta'e immoo don't touch us nun tuqin jechuudha. So isinis kanarra dhaabbattanii hima mataa keessanii akka ijaartanidha jechuu kan isinirraa eegamu. Akka hin rafne immoo yookaan namatti hima barbaannu ta'e don't sleep jenna jechuudha. Don't sleep. Akka hin kofallee namatti himuu barbaanne don't laugh. Don't laugh jenna jechuudha. Hin kolfinii. Namni wayii kan mormu ta'e immoo akka nun mormine itti himuu kan barbaannu ta'e don't argue jennaan jechuudha. Don't argue. Hin falminii yookiin hin morminii. Nama gadda keessa jiru yookiin dhiphina keessa jiru immoo akka hin dhiphanne itti himuu kan barbaannu ta'e don't worry jennaan. Don't worry. Hin yaaddayin yookiin hin dhiphatin jechuudha. Namni tokko akka wanta takka hin shakkine itti himuu kan barbaadnu ta'e don't doubt jennaa jechuudha. Asirratti daabtiin jennu biin dubbifnu. Asirratti kana if eeggannoo godhuu qabna. Don't doubt jenna jechuudha. Barreeffamni Ingiliffaatii fi sagaleen isaa yeroo baay'ee wal dhaba. So falli isaa jechuma kana beekuudha jechuudha. Doubt jedhamee dubbifama jettee al tokko yoo barte yeroo lammaffaa yoo sitti dhufu doubt jettee dubbistaa jechuudha. Falli isaa kana qofaa jechuudha. Akka afaan biraatii miti. So don't doubt jechuun hin shakkin jechuudha. Amma immoo kan ilaallu namni wayii yoo ija aariitiin nama wayii ilaalaa kan jiru ta'e ija aarii saniin akka hin ilaalle itti himuu kan barbaannu ta'e don't glare jennaan jechuudha. Don't glare. Glare jechi jedhu gosoota nama ilaaluu keessaa isa tokkodha. Ilaalcha yeroo aaran nama ilaalanii jechuudha. Fakkeenyaaf stare jechuun immoo usaniituma yeroo dheeraaf nama tokko ija kan irraa libsanne ilaaluun stare jedhama. Look kan jedhu immoo ilaaluudha. Sun immoo useetuma akkamatti nama ilaalu ta'a. See jechi jedhus ilaaluu jechuudha. So normal jechuudha kanneeni. Inni glare jennu fi inni stare jennu immoo garaagarummaan isaanii glare kan jennu irra deebi'uudhaaf ilaalcha namni yeroo sitti aaru si ilaalu glare jedhama. Ilaalchi namni useetuma akkanumatti sitti xiyyeeffatee kan fuulaa sin gurre sitti sinaarre akkanumas si ilaalu stare jedhama. Nama akkasiisaniin don't stare at me akkasitti nan ilaalin jechuudha. Yeroo tokko tokko namni yeroo nuti itti dubbannu wanti nuti jennuuf yookaan hin taaneef ta'e ol baasee dubbachuu yookaan sodaatu ta'e yookiin ibsachuu hin barbaanne ta'e if keessatti waa haasawaa waan inni haasa'u hin dhageessu ta'a. Gungumuu jedhaniini hin gunguminii jechuu kan barbaaddu ta'e immoo don't mumble jennaan jechuudha. Don't mumble. Karaa biraatiin immoo namni tokko akka hin gungumne ibsachuu kan barbaannu ta'e yookiin ergaa dabarfachuu kan barbaannu yoo ta'e don't murmur jennaan jechuudha. Don't murmur jechuunis akkasuma hin gungumin jechuudha. Lameen keessaa kan isinitti illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka liqeeffanne immoo nama wayitti himuu kan barbaannu ta'e don't borrow. Don't borrow jechuun hin liqeeffatiin jechuudha. Namni wayii gocha itti jirurraa duubatti akka if duuban deebine yookiin duubatti akka hin jenne itti himuu yoo kan barbaannu ta'e don't hesitate. Don't hesitate jennaan jechuudha. If duubatti hin jedhin jechuudha. Garmalee hin rafinaa yookiin hin rafin jechuu kan barbaannu ta'e immoo maal jenna? Don't oversleep. Don't oversleep. Hirriba humnaa ol yookiin hirriba baay'ee hin rafin jechuudha. Wanta tokko akka namni hin qisaasne yookiin hin israafessine yookaan itti himuu barbaannu ta'e immoo don't waste it. Don't waste it jenna jechuudha. Hin qisaasessin jechuudha. Walumaa galatti barumsi keenya isa kana fakkaata. Kaayyoon fakkeenyota kana ilaaluudha. Fakkeenyotuma kana ilaallee dhiisuu osoo hin taane fakkeenya mataa keenya isa kanarra dhaabbannee ijaaruudhaan himoota baay'ee kan ta'an uumuu dandeenya jechuudha. Saniif isin immoo fakkeenyota ijaartan san keessaa akka fakkeenyatti isa kanaan ijaare jettanii koomentii jala nuuf kaa'uu hin dagatinaadha. Viidiyoon kun immoo kan isinitti tolu ta'e namoota biraatiin ga'uudhaaf share godhaadha, laayikis godhaadha, yoo haaraa taatan immoo subscribe godhaadha. Kutaa itti aantuun hanga walitti deebinutti have a wonderful time. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.